Makaba ilma afura kulkullu waaqa tokkotti namanna amen. Maatiiwwan waaqayyoon kan jaallattan waaqayyoos kan isin jaallatu bakka garaa teessanii sagalee kana hordofaatti kan jirtan nageenya waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu akkamiin yoo nageessan nageenyi keessan akkamii fayyaa keessan biyya keessas ta'e biyya alaa teessanii yookiis biyyaan baataa'uudhaan karaa ididiyaa yuutuubiidhaa kan nu hordofaatti jirtan maatii ididiyaa yuutuubii kan taatan akkasuma keessummoonni har'a karaa viidiyoo kanaatiin gara yuutuubii kanaatti kan dhuftanis anaa dhufuu isiniin jecha baga nagaadhaan dhuftanii gara maatii yookiis gola ididiyaa yuutuubiitti oluma seenaa anaa dhufuu isiniin jennee jirra. Egaa irraa wantan gara keessanitti dhufee jiru waa tokkoonidha. Kunis maali? Egaa akkuma argaa jirtan irraa uffata aadaatiinidha gara keessan kanan dhufee jiru tarii argamuu danda'a. Egaa gara kanatti har'a wantan gara keessan dhufeef gaaffii namoota karaa tokkotiin gaaffiin ka'u tokkotu jira. Gaaffiin sunis maal yoo jettani mana amantaa uffata aadaa uffachuudhaan gara mana amantaa deemuun ni danda'amaa gaaffii jedhatu jira jechaadha. Kanaan dura gaaffiin kun yeroo baay'ee hiriyoota koo kan ta'an uffata aadaa naannoo isaanii saba isaanii uffatanii gara mana amantaa gaafa isaan deemanii jedhan gaaffii isaaniif ka'aatti ture jechaadha. Akka carraa ta'ee anaanis gaaffiin kun yeroo garaagaraatti na mudata jechaadha. Kanaaf irra deebuudhaan har'allee gaaffiin akkamittiin uffata aadaa uffachuudhaan mana amantaa deemte hin danda'amaa ni ayyamamaa jedhameeti namni na gaafate. Kanaaf namoota baay'eedhaaf biyya keessas ta'e biyya alaa kan jiran namoota hundaaf otoo hin taane namoota tokkodhaaf egaa kun gaaffii isaanitti ta'a jecha namoota baay'eedhaaf gaaffiitti ta'a. Akka wanta manni amantaa dhorkuutti akka manni amantaadhaa aadaa saba tokkodhaa jibbu yookiin balaaleffatu tokkotti kan fudhatan baay'een isaanii jiru jechaadha. Kanaaf egaa akkam gara aadaa saba tokko uffatanii mana amantaa deemuun ni danda'amaa kan jedhu. Kanaaf egaa deebii kana irraa kitaaba qulqulluudhaa wajjin wal qabsiisnee akka seera mana amantaatti maal fakkaata kan jedhu wajjiniin ilaalla jechaadha. Kanaaf amma gara sanatti otoo hin deemiin mirga qabdaaf mirga teessee diinota kee bita keessee yaa waaqa koo siif galataa si jajachuun natti irrata jedha obboleessi keenya diyaaqoon faarfataa Dinqaa Gabre. Egaa sagaleen koo baay'ee ta'uudhaa baatus faaruu kana wajjiniin faarfanneetu gara deebii keenyaatti waliin deebina jechaadha. Faarfachuudhaaf maqaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu waaqa tokkotti hin amannaa ameen. Maqaa Sillaaseetiin afaarsinu. Mirga qabdaaf mirga teessee diinota kee bita keessee yaa waaqa koo siif galataa si jajachuut natti irrata. Mirga qabdaaf mirga teessee diinota kee bita keessee yaa waaqa koo siif galataa si jajachuut natti irrata.
Warshaan jireenya kootii barruu kee irratti argama. Yaada waaqummaa kee irraas wanta haaraan kalaqama. Beekaan beekumsa se'aa moofa'aa subbuu faaressu. Kan kee garuu ogummaan jiraachisuuf balleessu. Mirga qabdaaf mirga teessee diinota kee bita keessee. Yaa Waaqa koo siif galata si jajachuu naatti irrata. Gororri aan liqimsu dhiiga kee irraa calala. Jireenyi si wajjinii mi'aa'ee naatti tola. Waa'ee koo faarramni kee wanta baay'ee kakatee. Kanaafuun koo michoomee foon kee waliin makamee. Mirga qabdaaf mirga teessee diinota kee bita keessee. Yaa Waaqa koo siif galata si jajachuu naatti irrata. Qalbii koo raajeffatee hojii kee ogummaasaa. Tellaa kee homtuu hin turre duraa kee tumtuu hin hafu. Handaara bitaaf mirgaa daandiiwwan kee daangeffamu. Qabiyyee oliif gadi eenyu kan sitti falmu. Mirga qabdaaf mirga teessee diinota kee bita keessee. Yaa Waaqa koo siif galata si jajachuu naatti irrata. Yeroo ati tulluu dhaabdee gorsaan si biraa hin turre. Hallayyaaf ol qaqilee meeshaadhaan gadi nurree. Wanta raawwachuuf malu yaaduma keetu mijeessa. Sagaleen kee qaqawwee ammuma jettu geessa. Mirga qabdaaf mirga teessee diinota kee bita keessee. Yaa Waaqa koo siif galata si jajachuu naatti irrata. Mirga qabdaaf mirga teessee diinota kee bita keessee. Yaa Waaqa koo siif galata si jajachuu naatti irrata. Si jajachuu naatti irrata. Si jajachuu naatti irrata. Abbaa faaruu kanaa kan ta'e Waaqayyo Waaqni keenya maqaan isaa kan galateeffameetiif kan ulfaate nuuf haa ta'u. Obboleessa keenya faarfataa Daaqoon Dinqaa Gabree sagalee jireenyaa isaa dhageessisu mootummaa Waaqayyoo isaa hadhaalchisu. Egaa hordoftoota keenya biyya keessas ta'e biyya alaa teessanii kan hordofaatti jirtan kun toorri nuti isin hordofaatti jirtan kun toora yookiis gola Yididiyaa YouTube'iti. Isin waliin kan turtii taasisaatti jiru waan barsiisaa faarfataa qixxeessaa yaadataati. Egaa gara gaaffii keenya kan jalqaba. Namni yookiis amanaan tokko uffata aadaa uffachuudhaatiin gara mana amantaa deemuun ni danda'ama gaaffii jedhuutiif deebisaa waliin ilaalla jechaadha. Egaa kun yoo yaada hamminaa yookiis yaada hubannaa dhabuurraatii yoo ka'e maleessa nama kam jalaayyuu dhokataa hin ta'u jechaadha. Kanaaf egaa fakkeenyaaf gara deebii kanaatti otoo hin dhufiin uffannaa mana amantaa keenya keessaa tajaajiltoonni barsiisonni faarfattoonni kan isaan uffatan jechaadha. Kan isaan ittiin tajaajilanii uffannaa addaati. Akkuma beekamu qamisii yookiis gaa'onis jedhamee ni beekama jechaadha. Kanaaf uffannaan kun uffannaa saba eessaati kan jedhu dursa beekuun barbaachisaadha jechaadha. Kunis akkuma beekamu tajaajiltoonni yookiin
walumaa gala faarfattootas ta'e barsiisonni kan isaan uffatanii waltajjii irratti ba'uudhaan kan isaan ittiin tajaajilan uffannaa sabni Israa'el uffatanidha. Uffannaan sun kan ittiin beekamu saboonni Israa'el kan isaan uffatanidha jechaadha. Kanaaf egaa uffannaa kana yookiis uffannaa aadaa saba Israa'elii kan ta'e kana qabachuudhaan yookiis ergifachuudhaan manni amantaa keenya akka Itoophiyaatti jechaadha. Akkuma Itoophiyaa waliigalaatti kan isheen ittiin tajaajiltu kanaanidha jechaadha. Kanaaf egaa uffannaan sun uffannaa manni amantaa keenya dirqama buuste kanaan tajaajila kan jette otoo hin taane ergifannaadhaan kan dhufedha. Kunis saboota Israa'el irraati kan ergifatame achirraatiin kan dhufedha jechaadha. Barteen kun yookiis uffannaan gaawonii yookiis qamisiin tajaajiltoonni uffatanii ittiin tajaajilan kun walumaa galatti sabni Israa'eliidha kan aadaa uffannaa aadaa isaaniiti jechaadha. Saba Israa'el kan ta'an. Kanaaf egaa uffannaan kun uffannaan mana amantaa keenya keessatti tajaajiltoonni ittiin tajaajilan kun uffannaa aadaa saba Israa'eliiti kan ittiin uffannee ittiin barsiisonni akkasuma faarfattoonni ittiin tajaajilu jechaadha. Kanaaf uffannaa aadaa saba Israa'eliyyuu uffachuudhaatiin mana amantaa keessa dhaabatamee waltajjii irratti ittiin tajaajilama. Kanaaf uffata aadaa saba ofii uffatanii waltajjiitti ba'anii ittiin tajaajiluun wanta nama dhorkisiisu tokkollee hin qabu jechaadha. Garuu namoonni tokko tokko ilaalcha garaagaraa kan qaban akkasuma beekumsa dhabuu hubannaa dhabuurraa kan ka'e namoonni ayyaanota garaagaraa irratti uffannaa aadaa saba isaanii uffatanii gaafa ittiin tajaajilan gaafa ittiin faarfatan gaafa gara mana amantaa ittiin deeman namoota baay'ee biraatii gaaffiin ni ka'a jechaadha. Akkamittiin nan yaadadha kanaan dura maqaan isaa yoo dha'uudhaa baadhee hiriyaa dhumti kiyya jechaadha. Hiriyaan kiyya uffata aadaa saba naannoo Booranaa jiraatanii uffachuudhaatiin tajaajila yeroo ayyaana ximqataatiif ba'ee ture. Sababa kanaatiif namoonni hubannaa hin qabne baay'een isaanii akkamittiin mucaan kun faarfataa miti faarfataa ta'e otoo jiru tajaajilaa ta'e otoo jiru uffannaa akkasii kana uffataa jedhanii namoonni gaaffii kaasaa turan ni jiru jechaadha. Kanaaf kanaan duras ni jiru arras illee gara boodaattis jiraachuu danda'u. Kanaaf hordoftoonni yididaa yuutuubii kan taatan kana dhagaatti kan jirtan rakkina maalii qaba kan jedhu sirraatiin hubannoo aga ta'e akka argattaniifidha. Warra darbaniifis warra arra jiran gara fuulduraatti nutoo kan jedhuudhaaf keessatti akka ittiin hubannaa argannuufidha jechaadha. Egaa kanaaf uffannaan sabni tokko uffannaa mataa isaatii kan aadaa isaatii ni qaba jechaadha. Sabni garaagaraa egaa gaafa jennu akka kitaaba qulqulluu irrattis Ibroota jedhamanii Israa'eloota jedhamanii warra Gibsoota jedhamuudhaan sabni garaagaraa jira. Akka ta'uyyuu maleessaa karaa kiristaanummaatiin tokko haa ta'uyyuu maleessaa naannoo irra jiraatu namni tokko aadaa saba isaatii qaba. Sabni isaa aadaa qaba, duudhaa qaba. Kanaaf naannoo jiraattu sana keessatti uffannaan kee, dubbannaan kee akkasuma nyaata yookiin soorataa wajjin wal qabatee illee jechaadha. Sabni tokko aadaa soorataa ni qaba jechaadha. Aadaa uffannaas aadaa soorataas waa hedduudha kan inni qabu jechaadha. Kanaaf egaa uffannaa aadaa saba ofii uffatanii gara mana amantaa deemuun wanti waaqayyoodhaaf jiwwan lama lolchiisu wanti seera malee ta'e waan tokko illee hin jiru jechaadha. Namni tokko uffata aadaa saba isaatii uffatee gara mana amantaa deemee ittiin tajaajiluu ni danda'a jechaadha. Gara mana amantaa deemee tajaajiluu jechuun wangeela dhaggeeffachuudhaafis faarfachuudhaafis uffata aadaa isaatii uffatee tokko wanti isa dhorkuu hin jiru jechaadha. Namoonni egaa hubannaa dhabuurraatii kan ka'e waa baay'ee keessadha kan isaan seenan. Kanaaf uffata aadaa gaafa jennu akkuma ilaalcha yookiis beekumsuma addunyaatti iyyuu gaafa ilaallu uffannaa
sabni kee kan ittiin beekamu jechaadha. Aadaa sabni kee ittiin beekan calaqqee saba keetiiti jechaadha. Wantoonni aadaa saba ofii ittiin calaqqisiisan wanti baay'een jiru. Akkuma dura kaase aadaan nyaataa fi yookiis soorata uffannaa dubbannaa ayyaanota garaagaraa illee jiraachuudha mala. Kana keessaatti uffannaan egaa isa tokko jechaadha. Kanaaf uffannaa saba keetii yookiis uffannaa naannoo keetii jechaadha. Uffattee gara mana amantaa deemuun ni danda'ama jechaadha. Wanti dhorku hin jiru. Uffannaan saba keetii immoo kan saba kee kan ittiin ibsu jechaadha. Namni tokko uffannaa aadaa saba kan barbaade uffachuu danda'a. Dirqama miti jechaadha. Kan jaallate namni tokko kan fudhate kamiiniyyuu uffachuu danda'a. Uffannaan inni uffate sun garuu saba tokko ibsa jechaadha. Uffannaan isaa uffannaa saba fakkeenyaatiif uffannaa aadaa Booranaa, uffannaa aadaa Wallaggaa, uffannaa aadaa Arsii, uffannaa aadaa Baalee, uffannaa aadaa Shawwaa hedduun isaanii ni jiru jechaadha. Kanaaf uffannaa saba tokko uffattee gaafa baatu uffannaan kee saba kee ibsaatti jira. Eenyummaa kee ibsa jechaadha. Namni si gaafatee otooti hin deebisiniif uffannaan kee sun saba ati keessaa dhufte, saba ati keessatti guddatte sana kan ibsu kan calaqqisiisudha jechaadha. Akkuma addunyaatti baay'ee as keessaatiin dubbachuu yoo baadheyyuu gara kitaaba qulqulluudhaaf wajjin wal qabsiisuudhaatiin waa'een uffataa kun akkami kan jedhuudhaatiif egaa akkuma beekamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee egaa saboota Israa'el keessatti dhalate chumatti kan guddate waan ta'eedhaaf aadaa saba Israa'elii qabateeti kan inni guddate. Uffannaan isaa kan isaaniiti. Dubbannaan isaa waan marti saba keessatti guddate sanadha. Sabi inni keessatti guddate immoo saboota Israa'elidha. Israa'eloota gidduutti wanta ta'eedhaaf uffannaan isaa sunillee isaanii wajjiniin kan wal qabatu jechaadha kan isaallee. Kanaaf gara ragaa kitaaba qulqulluu nuuf ta'uudhaatiif wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 15 hanga 18tti yoo dubbisne argachuu dandeenya. Ragaan kan biraan wangeela Yohaannis boqonnaa 25 gubbaa irratti illee boqonnaa 18 lakkoofsa 25 gubbaa irraa illee argachuu ni dandeenya jechaadha. Akkasuma wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 71 kaasnee hanga 75tti yoo dubbisne argachuu kan nuti dandeenyu. Wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 69 hanga 72tti yoo dubbisne dabalataan argachuu dandeenya. Duuka bu'oota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaatii tokko kan ta'e Phexros yeroo Kiristoos qabame sanatti jechaadha. Kiristoos yommuu inni qabame yeroo inni gidirfamu sana warroonni Fariisotaa Kiristoosin qabanii murtiidhaaf isa gaaffiidhaaf gaafa fuuldura mootiitti gaafa isa dhiyeessanii Phexros yeroo inni ganu sanatti ganumsa Phexros keessatti warroonni Fariisotaa sun fakkeenyaaf xombooreen kellaa naannoo sana eegdu tokko Phexrosin agarteetu dubbannaa inni dubbatu ilaaluudhaatiin jecha warri Fariisotaa dubbannaan kee isaa wajjin wal fakkaata. Kanaaf atis isaa wajjin tokko jedhanii gaafa gaafatan lakki an nama sin jettan kan hin beeku jedheeti kan inni ganaa ture. Phexros dubbannaa isaarraatii kan biraan Phexros uffannaa isaallee uffannaan isaa uffannaa Phexrosidha kan isaa wajjin waan wal fakkaatuudhaatiif uffannaan isaallee kan isaa wajjin wal fakkaata. Kanaaf kun isaa wajjin tokkodha jedhanii gaafa gaafatan lakki an nama sin jettan kana gonkumaayyuu hin beeku jedheeti kan inni ganu jecha. Kanaaf Phexros egaa dubbannaa isaa akkasuma uffannaa isaallee Kiristoosidha wajjiniin waan wal fakkaatuudhaatii fi warroonni Fariisotaa haala dubbannaa isaa haala uffata isaatii ilaalaniiti kan gargar isa baasan jechaadha. Inni haa ganuyyuu maleessa. Kanaaf walumaa galatti egaa uffannaa aadaa gaafa uffannu uffannaa aadaa saba tokko kan ittiin calaqqisu jechaadha. Fakkeenyaatiif uffannaan aadaa kan Beenishaangul Gumuz ni jira. Uffannaan kan aadaa warra Kambaataadhaa ni jira. Uffannaan aadaa akkasuma warra kan Amaaraas ni jira. Uffannaan aadaa
Tigirootaa ni jira. Uffannaan aadaa saba Oromoos ni jira jechaadha. Kanaaf uffata aadaa saba tokko gaafa uffattu saba sana kan ibsu achi keessaa ba'uu keessa ta'u yookaan aadaa saba sana jaallachuu kee kan ibsaatti jiru jechaadha. Ibsituu aadaa saba tokkooti jechaadha uffannaan jechaadha. Kanaaf egaa gara gaaffii keenya jalqabaatti gaafachas deebinu namni tokko uffannaa aadaa uffatee gara mana amantaa deemuu ni danda'a kan jedhudha. Gaaffii kun gaaffii ijoodha. Namoonni baay'een akka waan hin danda'amnetti kan fudhatan baay'een isaanii jiru jechaadha. Maal akkamittiin uffata aadaa Oromoo uffatee mana amantaa deema? Inni faarfataa miti, inni barsiisaa miti kan jedhan baay'een isaanii jiru jechaadha. Kanaaf kun egaa hubannoo dhabuurraa kan ka'edha malee humaa rakkina hin qabu jechaadha. Warroonni uffatanii kanaan dura deemaatti turan waan balleessan hin qabanii, arras warri uffatanii dhaqaatti jiran gaariidha. Gara fuulduraattis immoo uffatanii aadaa saba isaanii uffatanii gara mana amantaa kan deeman manni amantaa uffata aadaa saba akkasii uffattee hin dhufiini uffata aadaa saba akkasii uffadhu kottu kan jettu gonkumaallee hin jiru jechaadha. Kan jaallattu kan feete kan keessa kee jiru uffattee gara mana waaqayyootiin deemuun mirga keeti jechaadha. Malee namni dirqamaatiin egaa aadaa saba tokkoo ta'u maleessa carqiidha waan ta'eedhaaf namni carqii kana yookiis uffata kana namni kan saba akkasii uffadhuuti kottu jedhee namni si dirqisiiseetiin otoo hin taane fedhii keessa keeti jiruun uffattee deemuun ni danda'ama. Kanaaf manni amantaa hin dhorku jechuu barbaadeetanii namoonni hubannaa hin qabne egaa hunda jechuudhaaf otoo hin taane akkamittiin kan jedhan gaaffii kan isaanitti ta'u jira jechaadha. Namoonni gaaffii gaafatanii baay'een isaanii ni jiru. Fakkeenyaatiif haala kanaatiin uffannaa kan uffadhee gaafan deemu namoota baay'een ajaa'ibsiifatu. Inni ajaa'ibsiifatu akkamittiin barsiisaa mitiin akkamitti uffata akkasii uffata kan jedhan jiru. Egaa waan nuti deebisan iyyuu baay'ee ulfaataadha. Namoota akkasii gaa namoota hubannaarra fagoo jiranidha jedheetan akka mataa kiyyaatti kanan fudhadhu. Kanaaf egaa hordoftoonni ididaa yuutuubii kan taatan marti keessan iyyuu egaa asirraati aga ta'e hubannaa ni qabaattu jedheetan yaada. Namoota baay'eetti jechaadha. Namoonni qaamaan na argan gaaffii kana kan isaan na gaafatan. Tarii namoonni qaamaan nan hin agarre immoo sammuu isaanii keessa gaaffiin kun kan jiru jiraachuu mala jiraachuu danda'a waan ta'eedhaatiif karaa yuutuubii kanaatiin egaa ergaa kana sagalee kana dhaga'anii murtoo tokkorra ga'uu ni danda'u jechaadha. Kaan aadaa saba isaanii kan dhoksanii awwaalanii ta'anis jiru. Ani egaa aadaa kan saba kanaa kan saba sanaa mul'isii beeksisii jedhee adda baasuuf otoo hin taane aadaa saba keetii mul'isuudhaaf beeksisuudhaaf homaa wanti booddeetti nama deebisu tokkollee gonkumaallee hin jiru jechaadha. Egaa kanaaf hordoftoonni kiyya hordoftoonni ididaa yuutuubii kan taatan gola ididaa yuutuubii keessa kan jirtan marti keessan iyyuu egaa ergaa kanarraati waa hedduu hubattu jedheetan yaada. Sodaan keessa keessan kan jiru sodaa of keessaatii balleessaa gaaffiin mataa keessan sammuu keessan keessa jira yoo ta'e gaaffii keessaniif egaa agatee kun murtoo ni kenna jedheetan yaada. Kanaaf homaa rakkinni tokkollee hin jiru. Dirqama kaadhu kottu kan jedhu hin jiru. Maaliif kaawwattee dhufte jedhee immoo dirqamaan kan si gaafatus hin jiru jechaadha. Keessi kee fedheeraa barbaadeeraa ni jaallatta taatee jennaan uffattee dhaquu ni dandeessa. Eessa? Mana amantaa jechaadha. Egaa kanaaf gaaffii kan biraatiinis deebinee walitti dhufna. Namoonni nu hordofaatte jirtan egaa qophii kana hordofaatte jirtan gaaffii kan isinitti ta'u wantoota akkasii yoo jiraate koomentii jala nuu kaa'uu hin dagatina. Irratti hundaa'uudhaatiin gaaffii keessaniif deebii akkasuma qabadheetan dhufa jechaadha. Gaaffiin kun namoota garaagaraa karaa
feesbuukiitii fi akkasuma qaamaanis kan na argan kan na gaafatan jiru kan qaamaan na gaafatan qaamaan deebii kanan kenna. Kanaaf kun immoo tarii gaaffii namoota baay'ee ta'uu danda'a kan hubannaa hin qabne jechuudhaanidha. Karaa kanaatiin gaaffii kana gara keessanitti kanan fide egaa arraaf qabadhe kanan gara keessan dhufe egaa kana fakkaata. Namni tokko aadaa saba isaatii qabaachuu mala. Namni tokko naannoo itti dhalate naannoo itti guddatetti waa biraa miti dubbannaan humti keenyallee jecha dubbannaan fakkeenyaaf gaafa namni tokko dubbatu dubbannaan nama kanaa dubbannaa qooqa yookiis afaan warra Wallaggaa fakkaata. Qooqisaa kan warra Arsii fakkaata. Kan warra Baalee fakkaata. Dubbannaan isaa Boorana fakkaata. Achi ture moo achitti guddate jedhee namni dubbannaa namaatiin illee naannoo inni keessatti dhalateef guddate namni adda baasuu danda'a jechaadha. Kanaaf dubbannaan keenyallee jechaadha saba keessatti guddanne wajjiniin wal fakkaata. Kanaaf uffannaan keenyallee saba keessatti dhalannee guddanne wajjiniin wal fakkaachuudhaan ni danda'a. Aadaa saba keetii dubbannaa isaanii akkasuma uffannaa isaanii aadaa nyaata isaanii egaa dagachuuf irraanfachuun hin danda'amu. Kanaaf manni amantaa aadaa saba keetii dhiisii aadaa saba keetii kun sirrii miti jedhee aadaa saba keetii uffannaa saba keetii kan sirratti mormu hin jiru jechaadha. Kanaatiif egaa nutis bareennee faayamnee akkasiin gara mana amantaa deemnee mana Waaqayyoo deemuudhaan Waaqayyoon yoo galateeffannee homaa wanti nu dhorku tokkollee hin jiru jechaadha. Tariitii asirratti tarii gaaffii isinii ta'a jedhee kanan yaadu. Tarii haala kanaatiin waltajjiirra dhaabatamee tajaajiluudhaatiif egaa akka mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidootti mana amantaa keenyatti waltajjiitti gaafa ba'amu namni tokko naxalaa uffachuun isarra eegama jechaadha. Naxalaa uffatee waltajjiitti ba'uun irra jiraata. Kanaaf uffata aadaa isaan faayamee naxalaa isaa irratti uffachuudhaan yookaan balee jechaadha balee isaa sana uffatee waltajjiitti ba'ee tajaajiluu ni danda'a jechaadha. Egaa gaaffiin keenya inni guddaan namni uffata aadaa uffatee gara mana amantaa deemuu ni danda'a isa jedhu irratti kan nuti kaasne waan ta'eedhaaf eeyyee ni danda'adha jala murree kan nuti dubbachuu dandeenyu beekuu dandeenyus isa kanadha waan ta'eedhaaf egaa isinis kanarraati waa hedduu barattuu hin jabaattuu warra hin beekneedhaafis ittiin geessu ni barsiistu ni hubachiistu jedheetan yaada. Egaa aadaa naannoo keessan saba keessaniitiin homaa wanti qaanoftan wanti illee yaatan tokko ittiin illee hin jiru jechaadha. Gaaffii kan isinitti ta'us yoo jiraate komintii jala nuu kaan isiniin jedha. Haga ammaatti kan isinii wajjiniin ture an barsiisaa Faarfataa Qixxeessaa Yaadataati. Kan isin hordofaatte jirtan toora yookiis gola Yididiyaa yuutuubiiti. Maatii yuutuubii kana kan taatan marti keessaniyyuu egaa ergaa asirraan darbu hundumayyuu dhaggeeffattanii hiriyoota keessaniif akka gumaachaatti jirtan abdii guddaan isin irraatii qaba. Toora yuutuubii Yididiyaatti kan reefuu dhufaatti jirtan subscribe kan jedhu tuquudhaatiin gara gola Yididiyaa yuutuubiitti akka dabalamtan asumaan kabajaan isinin gaafadha. Nagaa Waaqayyootiin turaa bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Nagaan tura.